mi'aawaa daa'imarra caalu urgaawaa miskiirra caalu kan silaan dameetu beekaa namni hawaasin madaalu argeetuman nageenye wamaa quraana caalu argeetuman nageenye wamaa quraana caalu banadhee onsi dubbisu qalbiin too gammachuu argaa gogogiinni irraa deeme imaanaaf tasgabbii margaa aayaa kee hoggaan gallaalu yaanni koo akhiraa dhagaa qalbii kaa gara dhabdee situutti godhaakka qalbii kaa gara dhabdee situutti godhaakka jireenyi hoggaa wal nyaatee nas nyaatuuf gara koo dhufu hiraariif cinqiinna duultee yaanni sammuu tantoo cufu banaadhee si qaraanaan narraa deemu saanafu banaadhee si qaraanaan narraa deemu saanafu qabaattus addunyaa irratti saahiba akkaan si jaallatu kan akkaan sitti dhihaatee atis gara isaa dhihaattu si wajjin qabriin seenu gaafaati qabrii seentu si wajjin qabriin seenu gaafaati qabrii seentu mi'aawaa daa'imarra caalu urgaawaa miskiirra caalu kan silaan dameetu beekaa namni hawaasin madaalu argeetuman nageenye wamaa quraana caalu argeetuman nageenye wamaa quraana caalu saahiba tokkotu jira kan hogguu si jalaan hafne addunyaa irratti singatu qabritti illee sin hanqanne inni seenyu yoo jette qur'aana irraa rafne inni seenyu yoo jette qur'aana irraa rafne gaarreen gurguddaa dhaabbatu qur'aanni osoo irra bu'e babbaqaaqe biyyee tahaa buqqahee bakkarraa yaa'e waan biraatiif osoo hin taane sodaa rabbiirraa kan ka'e hangaarri nu kas ta'u qalbiin keenya maal tahe hangaarri nu kas ta'u qalbiin keenya maal tahe qur'aanni faaya jirooti qalbii yoo dhabde ni duuti nuura ife sirraa ibsu hammeenya jireenya keeti ifa addunyaa faaqiraa hin gaarre akka keeti ifa addunyaa faaqiraa hin gaarre akka keeti mi'aawaa daa'imarra caalu urgaawaa miskiirra caalu kan silaan dameetu beekaa namni hawaasin madaalu argeetuman nageenye wamaa quraana caalu argeetuman nageenye wamaa quraana caalu harfi takka yoo qaraatu sawaabni kudhaniin dhufa lamaaf sadiin ol dabaltus achumaan itti si fufa rabbiin keesi jaallannaan khayrii yoom sirraa cufa rabbiin keesi jaallannaan khayrii yoom sirraa cufa qixaanni akkaan jabaatu addunyaa tana gubbatti arrabni keessa khaalame dagatu zikrii rabbiiti qur'aana isaa dagatte mee maal namummaan teeti qur'aana isaa dagatte mee maal namummaan teeti itti fiina irraan fiinu ofiin hiina firraan hiinu gadadoo jiruuf jireenya jiraachuun siitoo hammeenya qur'aana nu bareecha alaa fi mana keenya qur'aana nu bareecha jiruuf jireenya keenya mi'aawaa daa'imarra caalu urgaawaa miskiirra caalu kan silaan dameetu beekaa namni hawaasin madaalu argeetuman nageenye wamaa quraana caalu argeetuman nageenye wamaa quraana caalu
ibaarachuun gaariidha waa wallaalutu kanyidha haa tahuu jireenyi keenya kalaama Khaaliqa keenya jiruu yoo san qabanne wallaahi kanti keenya jiruu yoo san qabanne wallaahi kanti keenya faayidaan inni siif laatu lakkaawamtetu waan dhumtu tika Khaaliqaa argatta hamtuun takka sin argattu asirrattis argata akhirattis jannata asirrattis argata akhirattis jannata mi'aawaa daa'imarra caalu urgaawaa miskiirra caalu kan si dhandhameetu beekaa namni hawaasi madaalu argeetuman dhageenye wamaa quraana caalu argeetuman dhageenye wamaa quraana caalu mi'aawaa daa'imarra caalu urgaawaa miskiirra caalu kan si dhandhameetu beekaa namni hawaasi madaalu argeetuman dhageenye wamaa quraana caalu